Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti dhuftanii isin jecha guyyaa har'aas viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jira. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo miipaas airdrop yookiin miipaas appilikeeshinii irraati akkamittiin akka birrii keenya baafannu yookiin wanta walitti qabanne mi'isi koinii kan walitti qabanne akkamittiin akka irraa baafannu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Akkamittiin akka hojjettan akkamittiin akka galmooftan viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira. Diskiripshinii jala isiniif kaa'a liinkii isaa achi jala argachuu dandeessu yookiin immoo koomentii jalqabarra piin godheen isiniif kaa'a. Achi jala argachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun yoo isin ta'e laayik gochuudhaan eegalaa isin jedha. Maatii chaanala keenya warra hin taane immoo sabskiraayib gochuun amma maatii chaanala keenya ta'a. Kun akkuma argitan kiyya mi'isi 2.4 irra gahee jira jechuudha. Haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu dandeessu. Yeroo darbe viidiyoo isin hojjedhe jedhee neetwoorkiin na jalaa badee ture. Haala kanaan walitti qabatu jechuudha. Jalqaba yeroo seentan akkuma beektan mi'isi tokko yookiin immoo doolaara 7 isiniif kenna jedhamee ture jechuudha. Doolaara 7 sana akkamittiin akka itti fayyadamtan maal akka isin fayyadu isinitti agarsiisa jechuudha viidiyoo kana keessatti. Kun bakka kanaatti akkuma argitan my total staking amount jedhee waan mi'isi jedhee bakka kana jira. Al tokko isarratti ni tuqxu. Sana booddee yeroo isarratti tuqxan bakka kanaatti kun akkuma argitan rimeed isiniif gochaa jira yookiin immoo isiniif main gochaa jira. Kun bakka kanaatti akkuma argitan mi'isi 0.001 irra gahee jira jechuudha. Kan koo isa kileem godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kileem godhattanii gara baalaansii keessanitti hidhachuu ni dandeessu. Akkamittiin kileem godhattu jalqaba kun bakka kanaatti meta is individual rights kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni fida. Kan isin qabdan mi'isi tokkodha. Kan amma isin irra geessanitti 0.001 jechuudha. Inni kun isiniif lakkaa'ama deema jechuudha. Kanaaf maal gootu kileem godhachuudhaaf bakka kanaatti kunoo kileem block rewards kan jedhu jira. Isarratti al tokko tuquudhaan confirm withdrawal kan jedhu jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee ammallee confirm kan jedhu bakka kanaatti isin gaafata al tokko confirm kan jedhu irratti ni tuqxu. Kana booddee kooddii keessan yookiin paaswordii keessan isin gaafata. Ashaaraa yoo goote ashaaraa keessan ni guuttu. Sana booddee gara fuulduraatti ofiisaa kileem godhee gara fuulduraatti isin dabarsaa jechuudha. Kun akkuma argitan kan koo success na jedhee kileem naaf godhee jira jechuudha. Haala kanaatiin kileem godhachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo hundumaa seentanii haala kanaatiin kileem godhattanii baalaansii keessan irratti isiniif dabalamaa ni deema jechuudha. Amma immoo akkamittiin akka irraa gurgurachuu yookiin immoo maallaqa keessanitti jijjiirrachuu akkamittiin akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kana dura garuu maal isinitti agarsiisa namoonni akkaataa itti nama affeeran liinkii isaa eessaa argana naan jettan bakka kanaatti yoo barbaaddan kun bakka kana jira invite and earn kan jedhu jira. Yoo barbaaddan immoo bakka kanaatti link kan jedhu bakka kana taa'ee jira jechuudha. Kun bakka kanaatti grouppii yookiin immoo linkiin keessan isiniif taa'ee jira. Isa share gochuu ni dandeessu jechuudha. Namaaf yoo barbaaddan immoo bakka kana tuquudhaan invite and earn kan jettu bakka kana jirti. Ishirratti al tokko tuquudhaan linkii isiniif kennamu namaaf share gochuu ni dandeessu jechuudha. Bakka kana linkii isiniif kenname jira. Linkii kana al tokko bakka kanaatti tuqxanii koppii godhachuudhaan namaaf share gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo akkamittiin akka gurgurannu kan isinitti agarsiisu jechuudha. Gara gadiitiin explore kan jettu bakka kana jirti. Bakka xiyyaan isinitti agarsiisu kana al tokko ishiirratti ni tuqxu. Kana booddee maaltu jira bakka kanaatti wantoota garaagaraa isiniif fida jechuudha. Isin kana keessaa maal barbaaddu bakka kanaatti kunoo transactions kan jedhu bakka kana jira. Ishiirratti al tokko click to join kan jedhu bakka kana jira. Isa al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni seentu jechuudha. Asuma wanti ani isinitti himuu barbaadu namoonni miipaasii kana fayyadamtan yookiin eegaltanii jirtan kooddii dijiitii 24 jalqaba isiniif kennamte sana eessattuu gatuu hin qabdan. Ishii sana bakka gaarii keewwachuu qabdu jechuudha. Ishiin isin jalaa baddi jennaan yoo bilbilli keessan isin jalaa restore ta'e yookiin immoo bilbila keessanaati appilikeeshinii dingata isin jalaa badde irra deebitanii yoo buustan isin fayyaduu hin danda'u. Kana booddee irra deebitanii banachuullee waan hin dandeenyeef ishee iddoo gaarii keewwachuu qabdu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin nuuf dhufa jechuudha. Yeroo transaction irratti tuqnee keessa seenu kana booddee maal nu jira akkanatti login goonee seenu nu gaafata jechuudha. Amma login hin goone waan ta'eef maal goona go to register kan jedhu bakka kana jira. Ishee irratti al tokko ni tuqna jechuudha. Kana booddee maal goona register with miipaas kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti tuquudhaan gara miipaas appilikeeshinii keenyatti nu deebisa. Obsaan ni eegna jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa. Ishee kana maal goottu al tokko gottutuudhaan ishee kanarratti seeraan qabdanii ni guuttu. Kana booddee gara fuulduraatti isin dabarsammas amma kunoo kontiinuun jira. Kontiinuu kan jedhu bakka kanaatti tuqeen gara miipaasitti akka inni geessu godha. Osoo inni sekoondii kun hin dhumin kontiinuu kan jedhu tuquudhaan gara fuulduraatti akka inni isin dabarsu gootu paaswordii isin gaafachuu danda'a. Yoo inni paaswordii isin gaafate paaswordii keessan ni guuttu. Yookaas immoo authorization successful nuun jedhee jira. Maal godha dafnee bakka duraatti itti deebinaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin nuuf dhufa congratulation jedhee haala kanaatiin nuuf dhufa jechuudha. Kana booddee maal goona okay goonee ni seenne jechuudha. Amma kun akkuma argitan gara P2P isaatti seennee jira jechuudha. Haala kanaatiin gara P2P isaatti seennee booddee yeroo ammaa kana kun akkuma argitan tokkoon isaa mi'isiin tokko
doolaara 5.9 gurguramaa jira jechuudha. Kanaaf haga barbaadanii ilaaltanii gurgurachuu dandeessu. Namoonni baay'een ni bitu. Warra bitan keessaati kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Doolaara 5.8 kan bitu jira, 5.7 kan bitu jira. Warra irra keessarra yeroo deemtan 5.9 doolaara 7 irra gahee ture jechuudha. Isin yoo barbaadan keewwachuu dandeessu, yoo barbaadan gurguruu dandeessu. Ani kaawwachuun barbaada, garuu immoo mi'isii tokko gurgureen isinitti agarsiisa jechuudha. Namoonni baay'een amanaa hin jirtanii, namoonni baay'een immoo amantaniitu garuu akkamittiin akka gurguratan hin barre jechuudha. Kanaaf hunda isaa isinitti nan agarsiisa jechuudha. Kanaaf jalqaba maal goona, gara oliitiin sarara sadii kan qabdu bakka kana jirti. Ishii irratti al tokko tuqnee maal goona, ishii kanarratti tuqna jechuudha. Personal center kan jettu bakka kana jirti. Ishii irratti al tokko tuquudhaan gara personaalii keenyatti ni seenna. Maal goona bakka kanatti erga seennee booddee akkaawuntii keenya yookiin immoo adireesii irratti gurgurannu ni guunna jechuudha. Kanaaf maal goona bakka kanatti erga gadi dhufnee booddee bakka kanatti payment method management kan jettu jirti, al tokko ishee irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee payment methodii nuti addii hin godhanne, adireesii irratti doolaarri nuuf ergamu hin godhanne. Kanaaf maal goona bakka kanatti payment receiving address kan jettu jirti, ishee irratti ni tuqna. Kana booddee select currency kan jedhu jira. Kana erga tuqnee booddee USDT kan jedhu ni filanna jechuudha. Erga USDT filannee booddee maal goona gara fuulduraatti nu dabarsa jechuudha. Haala kanaatiin kana booddee chain type kan jedhu bakka kana jira. Isa irratti tuquudhaan kan barbaadan filachuu ni dandeessu. ERC20 jira, TRC20 jira, BCSC jira. BCSC kun maal BP20 jechuudha. BP20 dha. Kanaaf ani BP20 dha jechuudha. Kan ani barbaadu BP20 kan jedhu kanarratti al tokko nan tuqa. Kana booddee adireesii kiyya bakka barbaadeetii fidadhee maal godhaa addii irratti nan godhaa jechuudha. Amma adireesii kiyya fidachuudhaaf kan ani filadhe Binance dha. Isin kan barbaadan filachuu dandeessu. C-Wallet war barbaadan C-Wallet filachuu dandeessu. Bitget, OKX, Bybit kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Kana booddee erga dhuftanii booddee gara waaletii keessanii yookiin exchange filattanii erga dhuftanii booddee addi funds kan jedhu jira bakka kana al tokko isarratti ni tuqxu. Adireesii keessan fudhachuudhaaf jechuudha. Kana booddee on chain deposit kan jedhu ni jira, isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee USDT ni filattu as keessatti USDT ni jiru ta'e search gochuu ni dandeessu. Sana booddee erga gootanii booddee ani BP20 dha jechuudha kan ani filadhe. Kanaaf al tokko BP20 irratti tuqee maal godha deposit address jedhee bakka kanaaf kenneera, isarratti al tokko tuquudhaan koppii nan godha jechuudha. Sana booddee maal godha bakka application sanatti yookiin immoo bakka P2P tti deebi'eetiin al tokko dhufeen bakka kanatti paste nan godha jechuudha. Adireesii kiyya paste nan godha. Erga adireesii kiyya paste godhee booddee bakka kanatti immoo exchange akkam filadhu na gaafata. Dhiisuus dandeessu optionally waan ta'eef ani nan filadha jechuudha. Binance dha kan koo. Erga haala kanaatiin fixxanii booddee maal gootu gara gadiitiin confirm kan jedhu ni jira. Isarratti al tokko tuquudhaan adireesii keessan koppii isa godhattanii fidatan sana confirm ni godhatu jechuudha. Sana booddee kaapchaa kana akkasiin guutan isin gaafata. Kaapchaa kana al tokko qabdanii guuttatuudhaan bakka inni isin gaafatu sanatti ni galchitu jechuudha. Kana booddee akkamatti authorize goonu nu gaafata. Applicationii keessatti nu deebisa. Gara MiPass applicationii geessuudhaan authorize akkanatti goonu nu gaafata jechuudha. Authorize ni goona jechuudha nutis. Kana booddee authorize akkanatti goonu erga nu gaafate bakka kana dhuftanii osoo sekoondii keessanii dhufin connect ni gootu. Amma authorization successful nu jedhee jira. Amma al tokko bakka duubatti deebine akka inni dafee nuuf xumuruuf osoo sekoondii baay'ee hin turin gara websaayitii yookiin immoo P2P tti ni deebina jechuudha. Amma haala kanaan edda authorizationii keenya xumurree booddee haala kanaatiin addii nuuf ta'ee jira jechuudha. Kun akkuma argitan addii nuuf ta'ee jira. Kana booddee maal goona gara duubaatti deebine paymentii keenya xumuruu yookiin immoo gurgurachuu ni dandeenya jechuudha. Amma haala kanaan erga dhufnee booddee maal goona jalqaba maal ilaaluu qabna bakka kanatti ordersii haga isaan hojjetaniiran persentii meeqa akka isaan leegit ta'an ilaaluu qabna jechuudha. San erga ilaallee booddee ammallee accept kan jedhus bakka kanatti ilaaluu qabna maaliin akka isaan isinitti gurguruu danda'an tokko tokkoon ni ilaaltu jechuudha. Kan ilaaltanii erga filattanii booddee kan barbaaddanatti ni filattu. Amma fakkeenyaaf isa jalqaba irra jiru sanarratti nan filadha. Bakka kanatti seel kan jedhu nan tuqa jechuudha. Kana booddee erga seel kan jedhu tuqee booddee bakka kanatti maal godha kan ani gurguruu barbaadu mi'isii tokkodha jechuudha. Mi'isii tokko qofa gurguruun barbaada. Sababiin isaas kanayyuu isinitti agarsiisuuf jecha malee kaa'uu barbaadeen jira jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin gootanii booddanii erga kana ilaaltanii kan isin argattan doolaara 5.96 dha jechuudha. Erga haala kanaatiin hunduma isaa ilaaltanii xumurtanii booddee maal gootu kun bakka kanaatti fi immoo 0.02 ni qaba. Bakka kanaatti cheekii gochuu qabdu ishee kanas maal goona isa xumurarra confirm kan jedhu bakka kanaatiin jira. Kana booddee kan isin erguu qabdan mi'isii 1.02 dha nuun jechaa jira. 1.02 fi 02 erguun qaba jechuudha. Kanaaf confirm kan jedhu bakka kanaatti tuqeen gara fuulduraatti dabarsa jechuudha. Kana booddee authorize akkan godhu na gaafata jechuudha. Ammallee irratti tuquudhaan authorize nan godha, connect nan godha osoo sekondiin kiyya hin xumuramin. Kana booddee erga inni authorize na godhe haala kanaatiin maaliin godha ammas gara P2P kiyyaatti nan deebi'a jechuudha.
Kana booddee amma haala kanaatiin naaf xumuree jira. Gara fuulduraatti na dabarsee jira. Kana booddee maaliin godhaa? Bakka kanaatii adreesii naaf kennama jechuudha. Adreesii naaf kennamu irratti sendii nan godhaa jechuudha. Bakka kanaatii kun akkuma argitan transfer adrees jedhee bakka kanaatii adreesii naaf kennee jira. Adreesii kanarratti al tokko ergan koppii godhee booddee adreesii kana koppii nan godhaa. Ergan adreesii kana koppii godhee booddee maaliin godhaa? Daqiiqaa 9 keessatti ergee xumuruun qaba. Gara miipaas appilikeeshinii kiyya nan deebi'e jechuudha. Kana booddee ergan gara sanaatti deebi'ee booddee maal godha? Bakka kanatti sendi kan jettu jirti. Al tokko ishee irratti tuquudhaan miipaas adreesii bakka kanatti na gaafata. Ishii koppii godhee dhufe kana al tokko bakka kanatti nan goota. Meeqa akkan ergu na gaafata? Tokko tuqaa 02 jechuudha. Kan ani ergu tokko tuqaa 02 jedhee ergan barreessee booddee miimoo optionaalidha. Hin qabu waan ta'eef ni dhiisna jechuudha. Danna jedha. Kana booddee bakka kanatti next kan jedhu jira. Al tokko next jedhu irratti nan tuqaa jechuudha. Kana booddee ammas konfirm kan godhu na gaafata. Konfirm nan godha. Kana booddee paaswordii kiyya na gaafata. Paaswordii kiyya ergan guutee booddee gara fuulduraatti na dabarsa jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin dabarsitanii xumurtanii booddee maal gootu? Screenshot kaafachuu hin dagatina. Kana screenshot gootanii ni qopheeffattu jechuudha. Yookiin screenshot gootanii ni kaafattu. Erga screenshot gootanii kaafattanii booddee gara ni deebitu jechuudha. Ammallee gara P2P keessanitti ni deebitu jechuudha. Kana booddee maal gootu? Erga gara P2P keessanitti deebitanii booddee bakka kanatti chat kan jedhu jira. Chat kan jedhu keessa dhuftanii screenshot isa kaastan sana yookiin immoo isa screenshot godhatan sana namichaaf ni ergituuf jechuudha screenshotii keessan. Submit nan godha bakka kanatti. Amma ergan send godhee fi booddee maaliin godhaa? Deebiin cheekiin nan godha jechuudha. Baayinaansii kiyya naaf ergamoo naaf hin ergine kan jedhu namtichi cheekiin nan godha jechuudha. Kun baayinaansii kiyya ergee roon seenu kun akkuma argitan kiriptoo diipoozitii jedhee bakka kanatti $5.96 $5.96 kan inni naaf erguu qabu. $5.96 immoo isan ani ergadhes immoo naaf ergee jira jechuudha. Kun bakka kanatti akkuma argitan $5.96 naaf ergamee jira. Gurguradheen jira amma gara birriitti jijjiirrachuu nan danda'a jechuudha yoo barbaade. Kanaaf erga haala kanaatiin erga inni naaf ergee booddee maaliin godhaa? Bakka kanatti dhufeen cheek kan jedhu ni jira. Cheek kan jedhu irratti tuqeen akka inni naaf ergeeru isaaf mirkaneessa jechuudha. Kana booddee gara gadiitiin dhufuudhaan maaliin godhaa? I have received kan jedhu bakka kana jira. Isa irratti al tokko tuquudhaan nan mirkaneessaafi jechuudha. Ammallee akkan authorize godhu na gaafata. Bakka kanatti tuquudhaan authorize nan godha jechuudha. Appilikeeshinii kiyya deemee. Kana booddee successful naan jedhee jira. Ammas maaliin godhaa? Duubatti deebi'een gara weebsaayitiitti yookiin immoo P2P'tti deebi'eetiin akka inni xumuramu nan godha jechuudha. Kun amma bakka maal ta'ee jira? Naaf xumuramee jira jechuudha. Yookiin immoo naaf ergamee jira. Ani naaf ergameera. Anis immoo akka inni naaf ergame isaaf mirkaneessin jira jechuudha. Haala kanaatiin gurgurattu baay'ee salphaadha jechuudha. Wanti kun osoo isin hin darbiin walitti qabachuu hin dagatina. Sa'aatii kanattis immoo osoo gurguruu baattan baay'ee gaariidha. Gatiinsa waan dabaluuf osoo keewwattan baay'ee gaariidha. Wanta isiniif hin galle yoo jiraate koomentiin jalatti na gaafadha. Viidiyoon kun isinitti toleera ta'e immoo laayik gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.